di sakalas. Mube. Bakka barbaadan qofa waraabbatanii Mube dhaggeeffadhu waan maal islaaminaa Mubaarak islaamummaa namni namaan kennu namni namarraan fudhatu baga jenne ani keessa Islaamummaa kan sirraa fudhatu yoo jiraatu waraabadha Barsiisaa namarra istu barataa namarra bakka ofii barbaaddattan bakka namni maanoo itti waraabbattanii bilaal jechi tokko yoo gongorii jiraate jechi kun gongorii barsiisaa barataan namarra namarra geeffame maana arrabsi yaa tokkuma rabbii saabitas keesseera tokkuma miira keesseera ishi waa tokko ishi mube waa tokko ittiin dubbatu inni illee dubbatu waa tokko ittiin dubbatu isa illee dubbatu ustaaz yeroo tokko ustaaz yeroo tokko Ofsa wallahi narrabsaan jiru yeroo tokkitti ustaad ana narrabsaan jiru xiqqeessaan jiru isa suuraa koo galabbatee waan ilmoon namaan hin jenne naan jedhe nama guddaadhaan jedhuan afootu hin jedhaaf garuu waa tokkonis itti hima sagalumti jedhu waraabbatanii deemanii ragaa jedhatti baay'eesaa kaasanii kiristaanonnis duula kana irratti nu waliin hirmaadhaa dhimmi kun dhimma amantaa miti ammallee irra deebi'een isiniin jedha dhimmi kun dhimma amantaa waan hin taaneef kiristaanonnis Islaamonnis waaqeffataanis duula kana nu wajjin duula hattuu irratti banamu itti fufaa dhimmi kun amantaa wal keessa hin jiru waan ta'eef dhimma amantaa miti. Nu gaafa qaraanus gaafa barsiifamnus abbootii keenya irraa kiristaanis nama islaamnis nama jedhama warra guddate nu. Warri ilaalcha kiristaana qabdanu deemuu dandeessu bakka kun nama guddaa daamaa arrabsiti akka islaamnis nama asin hin jenne bakka haqaatti bakka dhabdanii Kesabiti kennaye. Kristana walitti buusuudha. Kristaan nama. Ayyi ana carraa kenname. Mee hundi keessa yeroo tokko a'uudhu billahi min shaitaan rajiim jedha. Hundi keessa mubaarak tokkummaa. Hundi keessa mee a'uudhu billahi min shaitaan tokkee dhiibamaa wajjin tokkummaa dhiisii miira keessa qallee jira. Mee a'uudhu billahi min shaitaan rajiim jedha. Kesabiti waan isinitti himu. Jedhiidha. Natti waan barbaadde. Okay. Kesabiti waan isinitti hima yeroo tokko waan isinitti hima dhagaa akka biloon biloon naawasi biloon koy. Ila nama guddaa nama aboo nabichi kun hin sabaruu yi aboo barsiisaadha miti ati rabbiin sodaadhu koyaa rabbiin sodaadhu ati barsiisaadha miti okay Angka jedhu koy biloon koy aboo rabbiin sodaadhu nabichi jennan ati barsiisaadha miti koy rabbiin sodaadhu mubaarakiin galchaa ila ustaaz Saabit na dhageessu miti mubaarakiin galchaa gaayis mooditarrii nagaa. Eeywa. Namni barsiisaadha jedhame tokko dhaqee mana banatee suuraa koo galabbatee namni barsiisaan tokko dhaqee mana banatee namni nama barsiisu tokko. Aboo mubaarakicha kana. Ayyee saabin nan jira. Jirta mubaarak. Ishii dubbadhu akka asii kenneen. Ni Turkii keetu diimaan malee jirta. Mee hundi keessa yeroo tokko seetan abarwanni hunda keenya kana walitti akka irraa dhaggeeffadhaa ishee saabin dhiifamaa wajjin. Abbaan barba. Kan saani mokoti ustaz kooti mo kan saani. Mubeni Turkii sirrees. Sagaleen jira. Turkii keessi qabaara sirreeffadhu. Ni Turkii sirrees. Ani gaafi kiyya gaafadhee bu'aa qoy. Koy biloon koy nasi jedheta. Ati na arrabsu maali jedhe nama guddaadha. Muutiin qabat biloon hadda natu si ajaja biloon. Natu si ajaja. Muutiin qabat. Biloon arrabsin. Amaana natu si ajaja kiyya hangafa dhaggeeffadhu. Biloon baay'ee si kabaja baay'ee si jaalladha. Obboleessa kiyya hangafa sirraa waa barachuu danda'a. Narra barachuu dandeessa nan arrabsin. Maana arrabsitama. Namni dhaloonni arraba sirraa barbaada. Kana booda biloon natu qabe kala biloon amma booda maayikiin booda natu si gaafata mala. Ati nama guddaadha laa nan arrabsina maana asitti kennan. Saabit sagaleen koo jira. Jira amma. Wanni deemaa jiru maali beektu biilooniin hin komadhuwan. Biilooniin obboleessa koo hin komadhuuni maaliif nan kabajaa duris nan beekaanii hin komadhuuni. Garuu biiloon kiyya hin jarjarina. Maaliif beekta ati jedhama dhageessi wanni jedhamaa jiru namoonni tokko kiristaanonni haqaa wajjin dhaabadhaa jedhe tokkummaanii lakki qabrii keenyarra dhaabanneen immoo
akkuma nama nu jaallatuuf nu amanu qabu tokkotti irraa falminaa jechuudha qabrii qabna hundi keenya iyyuu ulamaanis kabajamtoonni garee shahaadaa waan kanatti galanii falmuun mataa nu cabse dhiifama naa godhaati kun ola kabajamtoonni koo abbooliin koo waan kana waan akkanaatti lammata waan hattuu miti jedhamee fi samu kana ittiin galina isin jaallanna isin kabajna yoommoo itti galtan tokkoffaa ana sinimata ana mubaarak musammaa kan birrii sheeknii kaanaadaa keessaa masgiida salaachisu am masgiida keessatti san azaanii baasu amalee birrii miiliyoona meeqatti kennadhee na nyaatee jennaan meeqan keessan gurubbiitti galchee rabbii sodaadhaa guyyaa qiyaamatti amanaa yoo guyyaa qiyaamatti amantan immoo nama kana naa qabaa jennaan maal naa gaafattanii naan gaafanne calliftan anis immoo sin cinquun barbaanne maaliif isin shahaadarra jirtu waan guddaarra jirtu waan ta'eef waan duniyaatti xiqqootti biizii isin godhuufani kanaafuu kabajamtoota keenya yoo hattuu baasuutti galtanii haa jaabbee hattuun karaa shari'aatiin nuufa ba'u mana nuu banaa hattuu qabnee finna yoo hattuu taane dhiyaannes nurraa dubbadha kanaan achi nama filattanii kun dubartiidhaa kun dhiireettanii bira dhaabattu taanaan bor yoon qabame isin waan madha amma gareen shahaadaa yookiin immoo sheekni dhufutti in amanu jedheen dubbadha jechuudhaanis kanaafuu kabajamtoota keenya waan akkanaatti hin galinaa lammaffaa islaamonnis kiristaanonnis jedhe tokkummaan arraba namaa dura hidhama gurra namaa hin qabama isinii galeera yoon soba dubbataa radhe ummanni ajjiru kun immoo ragaadha islaamonnis kiristaanonnis haqaa waliin dhaabadhaa jedhe malee mucaan kun dhageessanii ishee isaabiti wallaahi kiristaanonni haqaa wajjin dhaabadhaan jedhe maal inni maa inni islaama miti ma kanayyi kiristaanonni isa jedhu kutanii kiristaanonni haqaa wajjin dhaabadhaa jedhe tokkummaan jechuun hin ta'a ishee isaabiti ragaan immoo dhufuu danda'a viidiyoo hin baafne kanuma amma baarakallahu fiikum hundi keessa mina dhaggeeffadha insha Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya rabbi afaan muslimota hunda jira kana ya rabbi hundi keenya boleyen ya rabbi afaan keenya tokko nu godhi ya rabbi dogongoro hunda warra funaanu dhum kana ya rabbi nu olchan du'a umaan jalqaba insha Allah ta'ala ya rabbi hunduma keenya boleewwan akhira akka taane ya rabbi Allah nu hubachiisi numa kana ya rabbi qalbii keenya wa in tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum yoo isin gamaagamana walloltanii ettanii foolii keessantu badanuu jedha rabbi waan ta'eef nuti obboleeyyanii awwala kana walii fahamuu nu barbaachisa tokko akka gaafisana anis gaafasa biliyoona waan sana dubbatu ani mana isaa galee argeera gaafa sana tokko akka hundi keessa nu hubadhaa akkuma hundi keessa kabajanii mootii qabatan rabbi isin raaja biliyoon akka inni gaafa sana jedhee anis eenyu nu taanaan angaara mataa kiyyattani waan sana irraa takkaa waan tokko dubbanne garuu wanni gaafa sana akka biliyoon anis achi tureera wanni ni jedhe gaafa sana maal ture laa haqiiqa rabbii walitti himna tokko gaafa sana biliyoon tokkummaan kun otuu saabit abbaa booriin yookaan mubaarak musammaa kanaan ka'ee ijoolleen kiristaanaas nu wajjin gurbaa kanatti duulaa jedhe biliyoon waan kanan jedhu maaliif jedhaa hintala kanatu yi anamma waa'ee birrii sana wallahi an keessan jiru ani nyaattee dhiifti ani ammoo na hin beekwan ani akkuma keessan hin miidhaa kanatti wanni jedha an sumayyaa kanaaniif himamu siira hin falmuwan tokko waan dubartoonni jalqaban immoo balaan dubartoonni jalqaban dafee hin qabbanaa nan beeka waan ta'eef an jala lammanii hin falmuwan keessa qallu meedeen fitaa filadhan tokko wanni biliyoon jedhe hintala silaayuu namoonni kiristaanaa irratti duulaaranuu amma immoo kiristaana daboo kadhatee obboleettii isaa irratti daboo kadhachuun kun maaf ta'aa gaafii jedhu malee akka nu badhetti kun immoo tarii akka laalcha isaati sirrii ta'e akka laalcha keessan sirrii ta'uu dhabe yoon dogongoruu baadhee kan jechi isa kanaaf akka jedhe malee inni gaafa sana ani wajjin ani yaada kenna dheeraatti tolgalee yaada kenna dheeraanii gaafa sana achi jira jechuudha kanaaf isa kana yaadichi kun immoo kana jechuun qabeenyi kiristaanaa haa nyaatamu qabeenyi kiristaanaa akka barbaade abaduu miti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam yahudaa wajjiniin dalagaa hojii hojjetu dara mataara na jirtu kabaja guddaan isinii qaba isin beektu isin irraa fuudhamte sun nama amantaa biraarraa amantaa keenya dhufe isin fuute jedhamte kun amantaa biraarraa wal qixaa jechuudha jarri lammanuu jarri lammanuu wal qixa inni sumayyaa kan irra qaqqabaa jiru intina irras qaqqabaa jira sumayyaa kan irras qaqqabaa jira namni yeroo amantaa sumayyaan isin kan Abdallah Zulbijaleen mumajata maqala sirreessa taateen sumayyaa isin kan immoo qabeenya sii dawwatanii waa meeqa saamamte isin amma birrii kuma 200 mataartu kuni
maatiidhaan saamamteen akka Abdallaa ibnu Zulbijaateen moo maal jettan sana qabeenya sii maatii siitiin saamamte himatteem gadi baate sini galeera qabeenya sii maatii siitiin saamamte isiin immoo lamman jaraa irra rakkoon gara maatiitiin irra ga'u walqixa tokko jedha lamman jaraatu islaamummaa qabachuu jalaatiif rakkoon irra ga'u miti lamman jaraa irra yuungaa ustaazonni keessaan jaarsummaa dubbatanii kakatanii keessaa ba'an aaranii jechuudha erga miidiyaa irra dhufe immoo akka barnootas ta'u haqa dubbatama nam tokko amantaa islaamaatti dhufeedhaaf amantaa islaamaa wanni inni dabalatu hin jiru wanni inni hidhatu hin jiru amantii islaamaa yoo ta'e utuu bade gaafa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ilmaan addeerran isaaniitiin waa meeqa irra ga'e ajjeechaa waa meeqa sharrii meeqa ilmaan obbolaa abbaatiin firootaan yeroo irra ga'uyyi silaa diinal islaam dhaama ture nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam wareegama guddaa kafalan dilluu gaalaatirra kaa'ame miila isaanii dhaamee dhiige waa meeqatirra ga'e namni immoo shahaadaa qabataa ture dhokotee salaataa ture waa danuutirra ga'aa ture fakkeenyi keenya sini galee fakkeenyi keenya jara malee fakkeenyi keenya mandara kana keessaa miti fakkeenyi keenya fagoo ta'uu qaba jechuudha warri shahaadaa qabate immoo yoo sababa wayiitiif shahaadaa qabatate shahaadaa sun iyyuu ta'u sinirraa baranne sababa miti rabbii laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah amanee itti seene taanaan islaama tokko jechuudha amma tokkummaan inni jedhe islaamnis kiristaannis mana kanatti kiristaana sadiin ne himate fakkeenya tokko mucayyoon amaaraa dhuftee ne himatte kiristaana an obboleessa isaati islaamas hiriyaa isaatis ilma gandaatis ilma biyyaatis maamna dhiyeessi viidiyoo sun waraabamee hattuu jedhamaan jiru deemaan jiru tokko intalli siin tokko ammas masarat mamaa jedhamtu ne himatte suni kiristaana mana kanatti yoo haqqiin baasaa ta'e islaama kiristaana jedhee yoo faan jiru deebi'ee immoo islaamnis kiristaannis haqaaf dhaabadhaa jechuuni haqaa wajjin dhaabadhaa jechuuni ifumaan ifatti wanjala yoo wanjala ta'e tokkummaan dhiifama gaafata jechuudha yoo immoo wanjala hin taane kanaaf jenne haqaa wajjin dhaabachuu moo namaa wajjin dhaabachuu dursa biliyoon amma yaadaa kennatu ilaa biliyoon afaanuma isaa namaa jiruraan dubbannu afaan saaraa dubbata yoo biliyoon afaan isaatiin biliyoon rakkoo tokkummaan kun kanuma inni namoota hedduurraa birruma kan kiristaanaa kan mana fedhiinsaa maal akka ta'eefse mee dubbiin gabaabsinee ofiidhaan xumurra mee ibsi biliyoon ibsiiti wal falmaan oolu baarakallahu fiik obboleeyyan waan ta'eef afaanuu arrabninuu ilkaanuu walitti bu'aa wal nyaataa jiraata waan ta'eef kun waa wal falmanuu miti waan ta'eef tarii nama hedduutu carraa kana fayyadamuu danda'a mee biliyoon ibsate hundi keenya garaa bal'anne yoo awuf yenneetu madiifnee dubbii kana biliyoon mee carraa kana fudhadhu. Ayyana guddisi tokkummaa jalqabatti meena waan dubbadha tokkummaa ati tokkummaa wallaahi si arrabsuu malee wanti naaf hin jiru alana obboleesso fiisite abbaa fiisite goobaan galte geephaan waan caadhaan galte haqni nama tojjin fiigaa turtes haqni kees dirreetti ba'ee namoota kumaatama kuma kudha jaarratti ifa ba'ee mul'ateera ammas haqa fiisuun itti fufa nus wajjin jirra maaltu warra si arrabsan bakka na arrabsite wandaataan macarashaa isaa argiteette isuutu qabduyyi qabuu numti kee balleessan jedhaaraan wallaahi qabuu numti kee balleessa nama meeqa si arrabsaa finneerre ayya bismillah ar-rahmaan ar-rahiim jalqabatti ani waa'ee sumayyaa lamaanii rabbii kiyya sanattu narragaadha guyyaa tokko kaasee miidiyaa kanarratti haqa qabdi abalu jedhee hin beeku haqa qabdi abalu jedhee hin beeku haqa hin qabdu abalus jedhee hin beeku warra keessa galan keessaa dhorguu malee wanni kun ba'eessa miti jechuu malee jabeesi qabadhu kan jabeesi naa qabadhu waan sumayyaan tasfaa'ee tokkoffaa irratti waan sumayyaa tasfaa'ee gama kiristaanummaa irraa dhufteef kiristaaniin duraanutti duulaa jiru waan jettaniif immoo no kanaa miti kanan dubbadhuuf kanan dubbadhu ammas jabeessaa naa qabadhaa yoo kabajaan islaamummaa asawa keessatti diigamin dubbadha malee waa'ee haqa namaa baasu abbaan baasaa jira
tokkummaa immoo maaliif qeeqxee maaliif jecha isaa qeeqxee kan jettaniif immoo nama waa hojjetu kamittiin hin qeeqne. Namni waa hojjetu hin qeeqamu taanaan sobaan hojjechaa jiraayyuu jechuudha. Jalqabatti namni waa hojjetu kamittiin qeeqamu waan jedhu. Namni waa hojjetu akkamitti maaliif na qeeqxaa jedha. Diraamaa kunummaanu. Okay? Kazaa isaanii waa'ee wantaatiin wal qabatee waa'ee birri ijoolleetiin wal qabatee guyyaa tokko kaasee beekaa saabit fooloo kiyya qabda. Viidiyoo kiyya qabda. Gaafa sanayyuu yeroo dubbatamutti innoo wrong waa'ee maallaqa Sumayyaa lamaanii wrongiidha na biratti. Anatu sammuu kiyya keessa beeka namni tokko takkaa gadi baasee yaada kana kennadheen beeku. Keessaan ala gubbaadhaan takkaa yaada kana gadi baasee kennadheen beeku. Kana narraa dubbadhe waan islaamummaa waan kabajaa islaamaa diigu bichaa irraa dubbadhe. Warri amantaa kiristaanaa tokkummaadhaa yeroo kiristaanota irraa haqa fuudhu deemu warri amantaa muslimaa kottaatii jara kanatti duullaa nama kanatti duullaa jedhu dhaga'een beekan jalqabatti. Yeroo jalqabaatiif warri amantaa kiristaanaa yaamiinsan isiniif godhaa. Sumayyaa Tasfaa irratti akka duultanii akka nu wajjin itti duultan jedhe. Jabeessaa qabadhaa. Licaarrisee tokkummaa intana xumure mubaarik naan xumure waan ta'eef. Dibbiin jedhee jira. Dibbiin jedhee jira. Yaamiinsa warri amantaa kiristaanaa yaamiinsan isiniif godha jecha jedhe kan. Yaamiinsi inni godhu maali? Itti duullaadha. Mush waa'ee dhugaa osoo hin taane itti duullaadha. Barsiisa Islaamaa keessatti eenyuun haa ta'u munaafiqa fedhe maan ta'in haqa isaa kan beeku jabee sanaa qabadha. Haqa musliimaa irratti kiristaana yaammachuun islaamummaa keessatti dogongora. Haqa musliima wallolee musliimatu walitti araarsa. Nagaa booddeetti deemnaa. Inni xumuraa immoo Ustaas Miiliyoon kiyyaa. Mee gilee tokko irraa. La nama quraana kophaa qabu. No. Waan biraa akkatti dabaltee jettu gatiin hin barbaanne mee ragaadhaan deemna. Ragaadhaan. No Mubarak no afitatu dhiisi waan an dubbadhu qaba afitatu dhiisi haasa'u dhiisi. Deebiin qaba waan ta'eef. Ishi. Ragaadhaan eega deemettanis iski ragaadhaan deemesh gaarii. Haasa'u fitadhu obboleessoo ragaa fiduu waa guutuu fidde malee murtee fiddeen waliin gallu. Okay. Fanuma yaada kee miitu Tokko faarratti ayyee kan inni irraa dubbadhu. Saati kana maal wal tanamti. Qo'aan namni natti dabaleen deebi. Hayyee deebii rakkoon qaba seegi. Innaati fixxinaan waamicha ammayyuu nan taasisaa. Irran deebi'aa no master irran deebi'aa kiristaanonnis birmannaa haqa barbaachaa fi duula baname kana gargar waan ta'eef amantaan tokko waan hin taaneef hundi keessan tokkoomuun amma haqni kun deebi'utti waamicha kana waattanii akka duula bantan maqaa haqaatiin isin gaafadhaa jechuudha. Kiristaanonnis waaqeffataan amantaan feetan dhugaarra dhaabbachuudhaan dhimmi kun amantaan gargar waan ta'eef duula kana irratti illee mallee akka hirmaattan maqaa haqaatiin isin gaafan yetaa abbaatu itti fufi. Ayyee tokkoffaa irratti waan jedhe tokkummaan maqaa waaqa keessaniitiin akkasiin Sumayyaa irratti duultanuu jedhe. Ani bakkan viidiyoo irratti dalage isa kana. Bakkan viidiyoo irratti dalagu irraa takkumsaa irratti. Nandabala ammallee kiristaanonnis no. Ana dhangalaasin ta'a. Jedhe Mubaarak jedhe inni jedhe ammallee waan itti amantanuun dhageeffadhu ammallee waan itti amantanuun kiristaanonni waaqatti amantan sodaadha. Musliimonnis rabbii keenya tokkicha sodaadha. Waaqeffataa waan itti amantanuun isin qabe kiristaanii waaqa keessaniin isin qabe duula nuti haqa irratti qabne kan akka nurraa namne amaanaa isii itti kennadha. Kunoo ittan sii dabala bara. Ani irraa waan ta'eef gidee tokko dhiibbaa. Neexis gidee tokko. Ayyee. Ani nama dhaggeeffatee haasa'u. Nuti nama boon obboleessoo. Gidee tokko meeski. Ilaal uummanni haqa barbaadaa malee abbaa fedhen dhageenyu nuti si dhaga'utti fedhiin qabu. Miti wanti biraa jedhamu.
Okay. Mee akka isa Deebiin irraa jirti fi Fan sitti ta'uu numaafan. mee Fan sitti ta'uu malee Mee amma akka haqa baasta yoo ta'e haqa baasta moo haqa xaaqaa taphatan ni baay'ee Wallahi kana kana yoo ta'e matoo balbata sitti qachuufan malee nama guddaa nama narrabsitu. mee akkana goon akkana goon No no sumatti see qachuufan. Biliyoon mee hundi keessa yeroo tokko dhugaa waliin morma keenya Elaa. dabartee gadi obboleessu. Ansi uumatti xiqqoo Elaa tokkummaa xiqqoo sitti laa waan tokko jira laa dubbadhu. tokkummaa ilaa waan tokko jira laa Aywa. wanni jiru Dhaqee akka nama daa'imatti wallaalaa bashannanuu tokkotti gaasan. isitti maal akka nama waa hin beekne tokko isinirra nama waan beekne tokkotti ilaa abbaa wal injifatu wal falminee wal injifataa hin jirru. Biloo gadi Dogoggora Teslaa dhiisi laala. Teslaa dhiisi hin buusin. Akki tokkummaan itti jedhe tarii ana na gammachiisuu boonda akki tokkummaan itti waa ibsu. Kun immoo mirga mataa kootti rabbi uumamaan naa kenne. Akki mubaarak musammaa waa tarii itti haasa'u anaaf naa ta'uu dhabuu danda'a. Akki naa ta'u taruu otuma haqa ta'uyyuu ta'uu dhabuu danda'a. Dhaqee akkutuma haqa ta'u akkin jechiin itti waa ibse tarii dhaqee mubaarakii ta'uu danda'a dhabuu danda'a tokkummaadhaaf ta'uu dhabuu danda'a laa wantichi. Wal hubannaa irratti malee wanti kuni hundi keessan ilaa wanna mara ta'e hundi keessan waan irratti walii aslii irratti walii galtanii hundi keessan. Hattuun deeggaru ittaan hundi keessan. Biliyoonis hattuun deeggaru eenyuun haa ta'u namni waa nyaatame deeggaru jedhe. Eenyuun jedhe garuu haala isin itti ibsitan obboleessa keenya mubaarakis obboleessa keenya tokkummaas obboleessa keenya wal falminee mee kubbaa wayii galchinee mee dhanneef geemi fudhataara wal falmaa walleessa irratti. Kanaaf mee wal falmuu dhiisaati deebisaan mee biliyooniin garaa fayyaa ofeedhaati tokkummaa isa hojii gatti fufi. Yoo isa jennee garaa bal'annee. Aboo footirillaa jedhee fana aanfani jechuun ustaaz. Ana footirillaa sanniin arrabsan silaan arrabsine kun asumatti gaafadhe. Ana footirillaa boyaaki. Nuti qoy mubee asirratti wayitu jira. Qoy mubee. Naafsi mubee. Kanaaf hin milkaa'u ka nuti Iraani kanaaf inni milkaa'u. Iraani nuti hin danda'amnu nuti. Ustaaz waan isin itti akka ilmoo namummaatti waan isin itti ustaaza koo kabajamu ustaaz Saabit ani isin baay'een jaalladha wallaahi wabillahi rabbina arga baay'ee isin jaalladha waan isin itti Ahmadu Seentiyyi sagalee koo daqiiqaa 10 keessaa daqiiqaa 2 tumure Ahmadu Seen isuma yaa jaallatan ni dhiifama naa godhaati sii galee hin jaallataa Okay. monitaroonni nama akka tokko akka walitti galchin Okay. Akka dhuunfaatti maqaa nama hattaa gootee naaseen Ahmadu Hussein qofaa miti. Nama danuutu jedha falmaa jira. jechuun inni na raggataa ture wannan dhaheefi eish wanta maqaa isaa dhahe moditarri seera keessan eegaa moditarri akka nama tokko walitti hin galchin inni kabaabar moditarri irra deebiin sitti mubaarakii kaase nama tokko akka walitti hin galchin nuti Iraanota abbaa fedhen sodaannu nuti namni nu arrabsitu dantaan nama tokko walitti galchinaa moditara isirraa kaasa waa ustaaz siittan himan ustaaz waan eenyuti waan ta'eefi Ahmad Tiyyi na jala deemee bakka gastii keessatti dubbadhutti na waraabe Ahmadiin beektu miti ka Dubaay jiru kana maal jedhee argaan jiran akka ni waraabu ana Tiyyi kiristaanonnis maa sagaluma jaraarra jira waan isin ajaa'ibisuma jarri jedhan kana irra jira bara dabri qalbii dhaggeeffate iyyuu inni dagatan irraa muruu dagatan eddeenan haqniif amantaa wal keessan jiru jedhe sana irraa muruu dagatan jarumti nuun shawwadamanii hin dagatan kiristaanonnis waaqa keessaniin isin qabee musliimonnis rabbii keenya tokkicha eenyutu galee Mubaarak situ nama galchee eenyudha ustaasaaf innatti mul'atu okay kiristaanonnis ila warra waa arrabsitu kanam fedhu ani darasaati xiqqoo waa arrabsitu kana deebiin kennu tokkummaan kiristaanonnis musliimonni kiristaanonni waaqa itti amantanuun isin qabe musliimonni rabbii keenya tokkicha isa waa hunda uumeen isin qabe waaqeffataanis rabbumatti amantanii rabbiin isin qabe amantaa fi haqni namaa wal keessan jiru hundi keessan duula kana irratti nuuf hirmaadhaa jedhe waamicha godhe amantaa fi haqni wal keessan jiru ammallee nan jedha kan sagalichuma keessa osoo mammoonaan jettu ta'e sagalichuma jarri waraaban sana keessa amantaa fi kun wal keessan jiru wanti jedhu sagalichuma jarriyyuu muran sana keessa jira sinii galee akkana jennaan kiristaana waamte jedhan anammallee kiristaana na waama nama harka kennu miti waan akkana ammallee gaafa waamu amantaanii miti ana amantaanii waamu amantaan jechuun dhimma kana dhimma amantaa miti waaqeffataa amantaa fedhe ta'uu danda'a ana amantaa miti amantaa koo eenyu waliin jaalladha eenyu waliin kabaja abbaan fedhe amantaa natti deemuu hin jaallu akka haqaatti immoo waamicha nan godha kanan jedhe malee wanta biraan jennee inni jarri immoo muranii viidiyoo daqiiqaa 10 wayii keessaa daqiiqaa tokko waan hin geenye muree inni mure sun huna arrabsaa ture dhufee viidiyoo banatee dhukkeen irraa kaasaa ture indaganaa booda deebi'ee nama guddaadha nama na arrabsuullee gaariin irraa bareedu miti
naman silaa kabajuu ani illee nan jaalladhu obboleessa kiyya baay'ee nan jaalladhu. Bakka hin taane dhaabee ijoolleen danuu itti darbite egaa ijoolleen waan inni daangaa darbee fi saree masgiida lixxe goote jechuudha inni nu lamuu nan arrabsine jechuudha. Waan inni daangaa darbee fi nuti haqaa waliin deemna malee ustaaz ilaa as keessatti jibbiinsa amantaan amantaa abbaa fedhellee waan madduan sirii galee an abbaa fedhellee waan maddu dhimma amantaatti dhimmi kun amantaarraan tokko miti amantaan gargari waan ta'eef akkas jechuudha barbaadetti gabaabumatti baarakallaahu fiikum. Ayyee rakkoon qabu galatooma ilaa waan tokko qofanii akka sirreeffattanuuf isin jedha. Tokko gaafa waan tokko itti si qofaaf miti kun nama hunda dabalata. Gaafa tokko rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam tooraan deeman hojii seenaan sun seenaa dheeraa seenaa ayatan nuuriin keessatti bu'ee walladii tawallaa kibrahu jedhe rabbiin waan sana dubbate tokko namni tokko dubartii tokkoo fi dhiira tokkoon abaluuf abaluu kana wajjiniin jedhanii jechuun wataxsabuunahu hayyina wa huwa inda Allahi aliim rabbiin kun waan qaxara waan guddaadha amrii islaamaa keessatti kun amrii jabaadha amrii jedhamuu hin qabne si kana akka sirreeffattuun si gaafadha dhiifama guddaa wajjin isii kana jecha akkanaa kuni jecha islaamummaa keessatti bakka guddaa وكذا فالمحصنات الغافلات وان براتي ولا رسول كوكو ملي ان تكمان كن يو ان انتلا تكو وجنين قبي سورا كايجدي تكمان انتلا كانت زنا غوديتون سديتا من غرسيسا شريعه اسلاماتين bakka guddaa jecha hamaa jechuudha jecha nama tokko bakka kanaatiin jechuun jechi kana nama jedhamu kun jecha hamaa rabbii biratti jibbamaadha tokko yaanni keessanii yaanni ustaaz Ahmad walii galuu dhabuu dandeessanii inni kun tabi'aadha inshallah rabbi walii sina galchu garuu jecha kanaarraa otuu of ijoolleen kan biraas jechoota kana abaluu dubartii kanaa wajjin jecha kanaatiin isii kana qofa inshallah ta'ala irraa xiqqoo gabaabadhaa isiniin jedha dhiifama wajjin hundi keessan galatoomaa gaafa yaataa inshallah. Ammas waan gaaffii isin qabu ustaadin bayna Angaafi tokko isin gaafadha. Maaster koo obboleessa koo naasa bari. Intara nama tokko hin argine sagaagaltuudha duuriyyeedha dhiiraa waliin akkana taate waan ijaan hin argine tokko jechuun inta jechuun sagaagaltuudha. Eenyurraa sheeka haa ta'uu sabiyyaa ta'uu nama qaree ta'uu nama tokkoon nama abbaa fedhe maantaan sagaagaltuudha maanchuun dhumdi haraama guddaadha kun eenyurraayyuu eegamaa eenyurraayyuu waan itti deemtuuf beekan. Abbaan beeka ishi gaaffiittaan. Galatuma gabaab naadee abbaan beekaa wanti namni kana jedhe beeka warra namaa tokko iqaabaan irratti raqanii poost godhachuun hin ta'a jechuun faarsanii warra namaanii kaan irra jiru tokko feesbuuka miidiyaa ofii لا والله إذا كان يعني علمي كان هذا كنا نحن نحوي كريم مدينة موصولة سريت الدبابة سريت يكون يكون حرام حاضر يكون إن شاء الله ما سير جتون أكو ما وان ما بيتن نتيما أنا سيران وات أنا بوليسا كيساني كتسو كيساني نروا بيجتو وان ما بيتن نتيما بي أما جون إذا Allah mubarak. Wala laka. Rosa no إذا كان بيكو وانا نبين رتي ala. نجد نركائ فليتبوى مقعده في النار جنان بواجه النما كيتي بولا كوبي فتنوني وانا جدين وانا نجنن محمد جدي وانا من الركائ بواجه النما كيسا منا كوبي فتنوني يعني مونا مولا انا مسريتا دي سبيكم متي وان تيفيو وانا وانا كنا كيسان قلوان Ustaz Sabit tegano la sin baka wani sin gafa ulama gunda jira ulama gunda talonu isim buah kalas chau dis mama zeni Sabiti mama zeni wana ka kesan nante wana bus wallahi na bus wallahi ngalan ana bus ada gabat to film tana kam dum main ni na gabat ati sheka so wanga pachuwar badde wana na be kuras tanima ay mube manarraa tantee yoo waa balleessite si gaafanna moo haadha manarraa tantee gaafanna dha'ine osoo ati jirtu akkamitti haadha manarraa tantee jaarsummaa keessa fidadha lammanuu gaafachuun hin bakka wanti gaaffii natti ta'e warra namaa faarsanii iqaaba malee yoo na gaafatanii dhaggeeffadhaa yoo na gaafatanii waan an deebisu karakkartan nan gaafatina qalas nana ramira keessa galaan